miila marraa kaaftanii gaafa dhuftani immoo bidiruun kakuu haaraa galaanarra kan deemu miila isaatiin illee kan deemu Phexros irra kan qabe bidiruun kakuu haaraa gooftaa Yesuus. Haaleluyyaa. Kanaafiyyuu gara bidiruu keetti gali. Bidiruun kee si danda'a. Bidiruun kee si baata. Bidiruun kee galmaan si ga'a. Bidiruun kee si danda'a. Bidiruun keetti gali obboleessa koo obboleetti koo. Bineensa akkas hin nyaanne mootummaa Waaqayyoo akka hin dhabne jireenya bara baraa akka hin dhabne faayidaa yeroo gabaabaa jettee jireenya bara baraa akka hin dhabne alan dhaabbatin siyaasa biyya lafaa dhaggeeffatin namni ijjeef hin ijjin namni ateef hin atin namni sobeef hin sobin ankee kobaadha qulqullummaa kee eeggadhu gara bidiruu keetti gali gooftaa kee wajjin hin jiraadhu Waaqayyo gooftaan immoo si gargaara gara bidiruu keetti gali gargaara gara bidiruu keetti gali gara bidiruu keetti gali gara bidiruu keetti gali obboleessa maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u eebbifamaa warri ishee ergootan Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu gara bidiruu keetti gali alan dhaabbatin kunoo gooftichi balbalarra ga'eera sagaleen Waaqayyoo yeroo dubbatu akka kana jedha mul'ata boqonnaa 3:23 gubbaadhaa kan jiru nu dubbisee tanan Waaqayyoon maal akka inni nuun jedhu argina akkana jedha kunoo ani balbala dura dhaabadheen balbala nan rukuta namni sagalee koo dhaga'ee balbala yoo anaaf bane ani onnan lixa isa wajjinis maadditti nan dhiyaadha innis anaa wajjin in nyaata. Digdamii tokko irratti akkana jedha ani ofii kooti moo'ee abbaa koo wajjin teessoo isaa irra akkuman taa'e inni moo anaa wajjin teessoo koo irra akka taa'uuf aboo nan kennaaf. Ameen. Ati gara bidiruu keetti yoo galte teessoo Yesuus irra taa'uu dhaqxee teessa. Imimmaan kee sirraa haqamee boo'ichi kee afee gaddi kee afee rakkinni kee afee muddamni kee afee gidiraan kee afee yaaddoon kee hundumtuu afee gooftaa kee wajjiniin mirga Yesuus dhaqxee teessa. Kanaaf gara bidiruu keetti gadi gooftaan dhufaa jira. Yaada garaa keetii geeddaradhu. Namoota itti wal jibbite araarfadhu. Namni haasimii yoo akka koo Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Obboleessa koo obboleettii koo abbaa koo haadha koo. Karaan nuti amma irra jirru kun karaan gooftaa Yesuus Kiristoos nuti qabannee deemaa jirru kun karaa jireenya bara baraati. Har'a dhiphaadha boru garuu bal'aadha. Har'a gatii nama kaffalchiisa boru garuu beenyaa namaa kaffalchiisa. Har'a nama boochisa boru garuu nama boonsisa. Har'a qullaa namatti fakkaata boru garuu namatti uwwisa. Therefore kanaafiyyuu obboloota koo fageenyaaf dhiyeenya irra teessanii toora kanaan kan hordoftan yuutuubii kan hordofaa kan jirtan. Ergaan macaafni qulqulluun nuuf qabu ergaan Waaqayyo gooftaan nuuf qabu biyya lafaan kun baddi fedhiin biyya lafaa inafa kun darabaa keessa jirtu malee biyya keessa hin jirtani kanaafuu jedha Waaqayyo gara bidiruu keessatti galaa jedha Waaqayyo yaa saba koo ol galidha Waaqayyo Isaayyaas boqonnaa 1 na dubbiftan harroonni yookaan gaalonni gorannoo isaanii qabu gorannoo isaaniitti galu sabni koo garuu kanayyuu beeku bakka itti galu beeku bakka itti galtu sitti maafani bakka itti galtu manni gaarina tamma ijaarrattee jirtu kun badiisa jalaa sin oolchu qorra sirraa dhowwa malee konkolaataa gaarina tamma qabattee jirtu kun badiisa jalaa sin oolchu bakka yaadda ariifannaadhaan si geejjisa malee uffanni gaarina tamma uffattee jirtu kun badiisa jalaa sin oolchu nama bira si dhaaba malee. Ameen 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 gooftaa keetti afi gali gara bidiruu keetti balbala kee cufadhu. Badiisa bishaan otoo dhufin otoo gooftaan hin dhufin otoo inni isin hin beeku isin hin jedhin gara bidiruu keessaniitti galaa qulqullummaa keessanii eeggadhaa namni dhugeedhaaf hin dhuginaa namni hateef hin hatinaa namni sobeef hin sobinaa namni hijjeef hin hijjinaa qulqullummaa keessanii eeggadhaa gara bidiruu keessaniitti galaa maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ameen 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 galaa bidiruu keessaniitti bidiruu keenyatti haa galu. Let's pray galateeffannaa Waaqa. Gooftaa Waaqaaf lafaa galanni guddaan siif haa ta'u. Gaarummaa kee guddummaa kee farjummaa kee hundumaaf maqaan kee haa eebbifamu. Turtii kunoo yaa Waaqayyo gooftaa koo amma nuu kennite kanaaf si galateeffanna. Obboloota biyya keessas ta'e ala iddoo kamiyyuu ta'an sagalee kana dhaggeeffatan maqaa gooftaa Yesuusin sagalee kanaan isaan eebbisi. Ayyaana keetiin isaan eebbisi. Ulfina keetiin isaan eebbisi. Sagalee kanaan yaa Waaqayyo ajajjabaatan mootummaa keetiif ofaa qopheessan. Gara bidiruu yaa Waaqayyo gooftaa koo kee isa isaan baasu isa san walitti aggalan ayyaana keetiin isaan gargaar dhageetti isaan irra kan taa'u diinni maqaa Yesuus irraa kan cabe irraa kan rukutame haa ta'u ati isaan gargaar ati isaa wajjiniin ta'i humna keetiin gargaar wajjiniin taata sin aman sin galateeffadha ayyaana keetiin gargaar maqaa gooftaa Yesuus ameen.
Toora yuutuubii kootii sabiskiraayib godhaa, sheer godhaa, laayik godhaa, na gargaaraa. Hojii Waaqayyo wajjin hojjannaa. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Ameen.